maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, amiin. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, amiin. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, amiin. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuuni warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Ergaa Phaawulos warra Qorontositti barreessee isa tokkoffaa boqonnaa 1:18. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinillee Waaqayyoon kan jaalattan, biyya alaa taa'uudhaan akkasumas biyya keessatti argamuudhaan sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan hundumti keessaniyyuu nagaa galata Waaqayyoon isin gaafadhaa. Hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Ameen. Galateeffamuun amala waaqummaasaa kan ta'e galata Waaqayyoo jennee immoo akka isa galateeffannuuf qooqa keenya kan nuuf saaqee badii balleessaa keenya hundumaa nuuf dhiisee tokko badii keenyaatii jiraachuu kan hin dandeenye, guyyaa 2-3 buluu kan hin dandeenye, akka dhiifama isaaf akka arjummaa isaatti hunduma keenya nu jiraachisee bakkee garaa garaatti nu eegee nu tiksee sa'aatii kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqa keenyaa bahaan galixaatti kaabaan kibbaatti lafaa kaasee immoo hanga samiitti bara baraan kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishii dhiisuun kan nuuf hin danda'amne sababa fayyina keenyaa kan taate karaa ishiitiin balballi gannataa kan nuuf baname Waaqayyo gooftaan keenyaa fedhii isaatiin ishee jaalatee bultoo ishee taasifatee ishee irraa kan dhalate kaleessas kan yaadatamtu har'allee kan jirtu har'allee kan nuti yaaddannu maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mirga ilma isheetti kan kabajamteef kan ulfaatte nuuf yaa taatu. Akkasumallee Waaqayyo biraa ergamuudhaan kan nu jajjabeessan kan nu eegan qormaata garaa garaa irraa kan nu oolchan maqaan ergamoota Waaqayyoo maqaan toloota Waaqayyoo hundumtiyyuu akka sadarkaaf aangoo isaaniitti akka Waaqayyo isaan jaalatee ulfina isaaniif kennetti kan galatoomanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'ani. Egaa maatii Waaqayyoo barsiisaan kan nama gorsu, kan nama barsiisu, kan daandii namatti himu Waaqayyodha. Aniif isin garuu dadhabdootadha. Anis immoo isin caala beekeen yookaan isin caala hubadhee isin barsiisu otoo hin taane kan nama barsiisu, kan nama gorsu Waaqayyodha jechaadha. Egaa namni akka meeshaatti kan dubbatudha malee kan namarra bulee dubbatu Waaqayyodha jechaadha. Maatii Waaqayyoo akkuma ibsaa fudhannee too laalle maddisaa gara biraati, shiboodhaan harkifameeti immoo ampuulii keessaan immoo ifa jechaadha. Gara biraarraa dhufa jechaadha humni. Kanaaf akkasuma humni nu barsiisu kan nu gorsu humna Waaqayyooti jechaadha maatii Waaqayyoo. Kanaaf iyyuu ana afaan ittiin dubbadhu isin immoo laphee ittiin qalbeeffattan nuuf kennee Waaqayyo gooftaan keenya ana afaan ittiin dubbadhu isin immoo laphee ittiin qalbeeffattan nuuf kennee anas isinis hunduma keenya iyyuu bakka jirrutti akka nu barsiisu akka nu gorsu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuuni warra karaa badii irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu humna Waaqayyootii jedha. Jecha sagalee isaatiif Waaqayyo gooftaan keenya kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo guyyaa irraa kana kan nuti waliin barannu waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechaadha. Kanaaf fannoon Waaqayyo gooftaan keenya samii irraa bu'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalateetiin maal ta'e nu fayyise jechaadha. Fannoo qaraanii irratti dhiiga isaa lolaaseetiin humnaan yookaan immoo humna dhabee otoo hin taane warri isa fannisan humnaan isarra aanan otoo hin taane fedhii fi jaalala isaatiin anaa fi isin fayyisuudhaaf jecha hidhaa seexanaa jalaa nu baasuudhaaf jecha dhiiga isaatiin nu bitate, dhiiga isaatiin nu qulqulleesse jechaadha. Kanaaf fannoo inni irratti fannifame sana hin jibbina otoo hin taane hin jaalanna. Maaliidhaaf jaalanna? Maaliidhaaf jaalanna jennee yoo laalle Waaqayyo gooftaan keenya fedhii isaatiin ofii isaatiin eeyyama isaatiin fannoo irra oole waan ta'eef dhiigni isaa achirratti lola'e waan ta'eef humna dhabee otoo hin taane
kan nuti humna dhabne humna nuu kennuudhaaf kan nuti gara du'aatti deemnu gara jireenyaatti nu fiduudhaaf fannoo qaraanii irra oole malee badii hojjetee yookaan balleessaa hojjetee fannoo sanarraa obbuusuu dadhabee miti yaa saba Waaqayyo. Kanaaf akkasitti hubachuutii qabna jechaadha. Kanaaf fannooni jalqabu fannoo jechuun maal jechuudha yoo jenne fannoo jechuun rakkoo simachuu jechaadha. Akkasumas ragaa bahuu jechaadha. Fannoo jechuun rakkoo simachuu yookaan immoo ragaa bahuu jechaadha. Waa'ee eenyu ragaa baana waa'ee isa fannifame waa'ee isa nuuf jedhee dhiiga isaa lolaase rakkoo kan simate eenyu Iyesuus Kiristoos samii samiirraa gadi bu'ee lafni kun kan isaaf hin malle lafa kana dhufuun kan isaaf hin malle lafa kana ejjeta miila isaa taasifate anaa fi isin garbummaa diinaa jala garbummaa seexanaa jala nu baasuudhaaf isa gara keenya dhufe isa foon namaa uffate sanaaf ragaa taana jechaadha. Nu fayyisuudhaaf fannoo irra waan ooleef ragaadha. Rakkoo nuuf jecha simate fannoo irratti rakkoo simatee jechaadha. Kanaaf rakkoo simachuu kan nuti jenne. Egaa fannoo kana bakka lamatti qoonnee ilaalla jechaadha. Fannoo kan jennu kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa fannoo gooftaa keenyaati. Inni lammaffaa immoo fannoo kiristaanotaati jechaadha. Fannoo gooftaa keenyaa kan jennu rakkoowwan gooftaan biyya lafaa irratti guyyaa dhaloota isaatii hanga fannifamee du'uusaa kan dhuunfatudha jechaadha. Fannoo gooftaa gaafa jennu rakkoowwan gooftaan keenya biyya lafaa irratti guyyaa dhaloota isaa irraa jalqabee hanga fannifamee du'a moo'ee hanga ka'uusaatti yeroo inni fannifames rakkoowwan gurguddoo 13 akka isarra ga'e hundumti keenya illee hin beekna jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf rakkoowwan gooftaan keenya guyyaa dhaloota isaa irraa eegalee hanga du'a isaatti arge maa inni yoo jenne hundumti keenya yoo akka beeknu biyyi lafaa maal jedha Waaqayyo gooftaan keenya nu fayyisuudhaaf gaafa gara biyya lafaa kanatti dhufu biyyi lafaa garuu du'a qopheessiteef yaa saba Waaqayyo ilma namaa kan ofiin jedhe namarraa kan dhalate Waaqayyo gooftaan keenya nu fayyisuudhaaf biyya lafaa kanarratti gaafa dhufu nuti immoo biyyi lafaa immoo maal qopheesse biyyi lafaa namoonni biyya lafaa du'a isaaf qopheessani inni garuu jireenyaaf jecha inni garuu du'arraa gara jireenyaatti nu fiduudhaaf jecha maalluu qopheessuuf dhufe jireenya nu qopheessuudhaaf nu fayyisuudhaaf fayyina baatee dhufe jireenya nu hiruudhaaf dhufe dhalli namaa garuu biyyi lafaa garuu maal qopheessitee fi du'a qopheessitee fi jechaadha yaa saba Waaqayyo. Kanaaf fannoo gooftaa kan nuti jennu rakkoowwan gooftaan keenya biyya lafaa irratti guyyaa dhaloota isaati hanga fannifamuu du'uu isaatti kan ilaallatu fannoo gooftaati jechaadha. Egaa inni lammaffaan fannoo kiristaanotaa kan nuti jenne kan kiristaanonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha qorumsa irra ga'uudha. Yesuus Kiristoosiif jecha amantaa keenyaaf jecha gaafa nuti fannoo Kiristoos morma keenyatti dhannee deemnu fannoo kiristaanotaa kan jedhame kana kan fannoo milikkita yookaan mallattoo fannoo gooftaa keenyaa kan mormatti dhannee too deemnu kana gaafa hidhannee deemnu maal mormatti baattu muka mormatti baattu kun hin barbaachisu jedhanii warra afaan nutti baasan jechaan rakkoo akkasii kana kiristaanonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha qorumsa irra ga'uudha jechaadha fannoo kiristaanotaa kan nuti jennu. Kanaaf nuti ragaa isaa ta'uudhaaf rakkoo inni simate ragaa baana jechaadha nuti fannoo kana kan hidhannuu fi akkuma inni eeyyama isaatiin fannamni na jaalatoo jiraattan fannoo koo baadhaa akkuma jedhe sana fannoo sana baachuun keenya dirqamadha jechaadha maatii Waaqayyo. Maaliif ajaja isaati abboommii isaati waan ta'eef fannoo sana baachuun keenya dirqama yaa saba Waaqayyo. Kabaja fannoo laallamma kabajni fannoo maali yoo jenne akka mana amantaa keenyaatti kabaja fannoo Waaqayyootiif qabnu irratti hundaa'uudhaan sirnoota raawwannu qabna jechaadha fannoo kana irratti sirna garaa raawwanna. Inni jalqaba fannoo mana amantaa irratti hin godhanna. Fannoo Kiristoos maal irratti godhanna? Mana amantaa irratti hin godhanna jechaadha. Meeshaalee mana amantaa irrattii fi qaama namaa irratti ni godhanna. Egaa akkuma eebbifamoo abuuna shinoodaan waa'ee fannoo ibsanitti jaalalaa fi kabaja fannoof qabnu ibsuudhaan bakka garaagaraatti fannoo hojjennee fayyadamna. Maaliif yoo jenne fannoon humna keenya waan ta'eef jedhan. Kanaaf fannoon humna keenya waan ta'eef humna Waaqayyooti waan ta'eef diina keenya ittiin injifanna waan ta'eef fannoo mana amantaa irratti hin godhanna. Eenyutu nuti kiristaanonni hin godhanna mana kiristaanaa keenya irratti itti fayyadamna.
humna keenya waan ta'eef seexanatti injifanna waan ta'eef dhiiga Kiristoos irratti lola'e mallattoodhaaf nuuf kenne waan ta'eef kan Waaqayyo kenne immoo nuti itti fayyadamna kan seexanni kenne garuu itti hin fayyadamnu kan Waaqayyo itti fayyadamna jechaadha. haa ta'u nuti mana kiristaanaa keenya irratti hin godhanna warri kaanoo fannoo maqaadhaaf hin jaalannu maaf mormatti hidhattu jedhu. Pirotestaantii yookaan warra pheenxee yookaan manaafiqoota kan jennu kana laaluu hin dandeenya. Fannoo yeroo kamaa mormatti baattuun barbaachisuu nuun jedhu maaf godhatu waldaa isaanii irratti eegan barbaachifne. Maaf godhatu waldaa isaanii irratti afaaniin hin barbaachisuun maaf godhatu maaf kaafatu. Maaf kaafatu waldaa isaanii irra hin jiru laata jira qabu namni fannoo dhabeeyyuu hin jiru eenyutu warrumti pheenxeeyyuu waldaa isaanii irra morma isaaniitti hin godhatan adeemsa keessa garuu godhachuudhaaf ammoo wangeela baraa dhufan godhachuu isaanii ol fuulduratti ammaaf garuu waldaa isaanii yookaan waldaa jennuyyuu addaraasha isaanii irratti hin godhatu jechaadha. Maaliif humna Waaqayyoo waan ta'eef akkuma argaa dhufanitti edaa waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra badiirra jiranii fi gowwummaadha warra fayyina irra jiraniif immoo inni humna Waaqayyooti jedhee jira waan ta'eef jedhaniiti godhachuu danda'u. Kanaaf waldaa tokkoon naannoo keessan irra tolaaltanii fannoo kana godhatanii jiru jechaadha. Maaf godhatu ree gan barbaachifne. Gama tokkoon dhiisaa ofirraa gataa hin barbaachisu nuun jedhu gama tokkoon immoo achirratti godhatu. Kanaaf nuti akka kiristaanotaatti humna keenya waan ta'eef mana amantaa keenya irratti hin godhanna jechaadha. Inni lammaffaan fannoo dhungachuun eebbifamu. Fannoo dhungachuudhaan eebbifamna. Egaa bara durii keessa fannoon mallattoo abaarsaati ture. Bara maal keessa? Bara kakuu moofaa dur keessa otoo Waaqayyoon fannifamin dura bara seera laphee fi bara kakuu moofaa keessa fannoon maal ture? Fannoon mallattoo abaarsaa ture. Bara kakuu haaraa keessatti garuu Waaqayyo irratti fannifamee jireenya nuuf kenne. Fannoo isaatiin bilisa waan baanee fi waan bilisas nu baasee fi waan nu eebbiseef luboonni fannoo nu dhungachiisuudhaan nu hiiku. Kun egaa fannoon fayyina keenya waan ta'eef kan nuti dhungannu waan biraatiin miti. Waaqanneen miti kan nuti fannoo dhungannu. Waaqanneen miti kan nuti dhungannu. Yookaan immoo muka jechuus danda'u warri kaan muka miti fannoodha malee. Fannoodha malee. Maaliif fannoo dhungachuudhaan nuti hin eebbifamna. Bara durii keessa namoota yakka garaagaraa hojjetan. Namoota waan badaa hojjetantu fannoo irra oolaniitiin maal godhu adabamaa turan. Bara kakuu haaraatti garuu Waaqayyoon bakka biyyi ilmi namaa akkasitti abaaramaa ture. Ilmi namaa akkasitti qaxaamaa adabamaa ture sana bakka keenya bu'eetiin fannoo kanarra ooleetiin fannoo mallattoo badaa sana gara mallattoo nageenyaatti mallattoo fayyinaatti nuu geeddare nuu jijjiire waan ta'eef humna keenya ta'e jechaadha fannoon. Kanaaf abbootiin lubootaa immoo humna Waaqayyoo kana fudhataniitiin Waaqayyoo si haa eebbisuu jedhu fannoo isaaniitiin nu dhungachiisaniif. Fannoo Waaqayyoo nu dhungachiisaniif. Maaliif? Fayyina waan ta'eef fannoo akka barbaannetti yoo dhungachuu baannee waan fedhe yoo goone nu fayyisa humna keenya waan ta'eef dhungachuu dhiisiitii otoo kanaa oliyyuu jiraate yoo raawwanne homaa rakkoon hin jiru jechaadha fannoodhaaf. Maal waan ta'eef humna keenya waan ta'eef dhunganna waan biraa miti. Humni Waaqayyoo irra waan jiruuf Waaqayyo waan nuu kenneef dhiigni isaa waan irratti lola'eef mallattoo godhee waan nuu kenneef morma keenyatti baanna. Maaliif nuti kan Waaqayyooti? Nuti kan Waaqayyooti mallattoo Waaqayyoo baanna. Warri kan seexanaa immoo morma irraa homaan qabani. Maaliif seexanni homaan qabu kaa? Seexanni eeboo qabaachuu danda'a waan biraa qabaachuu danda'a. Abbaan barbaadan isa waan barbaadan haa godhatanii nuti garuu ijoollee Kiristoos waan taaneef Kiristoos immoo dhiiga isaa kan irratti nu lolaase fannoodha waan ta'eef ragaa sana godhanneetiin fannoo mormatti hidhanna jechaadha. Humna keenya waan ta'eef dhunganna jechaadha gabaabumatti. Humna keenya waan ta'eef. Egaa inni sadaffaan mallatteeffachuu. Mallatteeffachuu jechuun mul'isuu jechaadha. Hiika biraan qabu. Mallatteeffachuu jechaan mul'isuu jechaadha. Egaa yeroo mul'isnu kana gubbaa gara gadii bitaa gara mirgaa goonee mul'isna mallatteeffanna jechaadha. Maqaa abbaa inni gara olii ilma gara gadii gara bitaa gara mirgaa jenneetiin haala kana mallatteeffanna. Mallatteeffachuu jechuun immoo maal jechuudha? Mul'isuu jechaadha. Hiika biraan qabu. Kana jechuun Waaqayyo samii irraa bu'ee gadameessa dubaroo Maariyaam keessa bulee gadadoo keessaa gara jireenyaatti nu fide yookaan nu deebise jechaadha. Waan biraan qabu kun. Mallattoo gaafa mul'isnu kana yookaan gaafa mallatteeffannu kana hiika biraa waan nuti jennu hin jiru. Maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Hafuurri seexanaan nurraa fagaata gus. Hafuurri Waaqayyo immoo nutti dhiyaata. Hiikni inni biraa Waaqayyo gooftaan maqaa abbaa jennee adda keenya irraa gaafa kaanu maqaa abbaa gaafa jennu kana maqaa abbaa gaafa jennu Waaqayyo samii irraa jira gaamma.
samiirra jira jechaadha. Samiirraa bu'ee gaafa jennu samiirraa bu'ee gadi buufna. Gadameessa dubaroo maaram keessa buleenna gara garaa keenyatti gara laphee keenyatti gaafa gadi finnu kan agarsiisudha. Gara bitaatti gaafa deemnu gadadoo keessa turre waan hin taane irra turre gidiraan taane irra turre abaarsa jala turre sana hundumaa keessaa baaseetiin gara mirgaatti nu deebise gara gannatti gara jireenyaatti nu deebise hidhaa cubbuu jalaa nu baase gadadoo seexanaa jalaa nu baase jechaadha waan biraa eeka biraan qabu kun. Kanaaf maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee mallatteeffachuudhaan mul'isu jechaadha. Hin mul'ifna jechaadha. Waa'ee kanaa mul'isna yookaan waa'ee kanaatiin seexana ofirraa ifanna jechaadha. Isa gadadoo nutti fide ganama gadadoo sana immoo waaqayyo nurraa kaasee gadadoo sana nurraa barbadeesseera waan ta'eef isatti ifanna jechaadha. Mallattoo fannoo gooftaa kana mul'isuudhaan gadadoo seexana amajaajii seexanaa ofirraa ifanna jechaadha. Hiika biraan qabu. Kabaja fannoo inni arfaffaani. Fannoof bitamuu yookaan sagadu. Fannoof bitamuu yookaan sagadu. Fannoon mallattoo yaadannoo gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef kan nuti kabajnu yookaan sagada kabajaa kan goonuu fi waaqadha jennee osoo hin taane waaqa keenya irra rakkoo fi gidiraa irra ga'e yaaddachaa kabajna jechaadha. Gidiraa dhiphina rakkoo waaqa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra ga'e sana isa yaaddachaa irra fannoodhaaf bitamna yookaan fannoodhaaf kabaja sagadaa kan nuti jennu yookaan immoo egaa fannoo nu dhungachiisu humna waaqayyo waan ta'eef akkuma jenne kana kan nuti bitamnuufis fannoo kan Kiristoos waan ta'eef dhiigni Kiristoos irra kan waan jiruudhaaf malee inni waaqadha jennee miti. Waaqni Yesuus Kiristoos garuu meeshaa waaqaa waan ta'eef fannoon meeshaa waaqaa immoo hin hidhanna jechaadha maatii waaqayyo. Kanaaf Qorontoos tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badii isaa irra jiraniif gowwummaadha. Laala warra karaa badii irra jiraniif nuyi immoo amma eewwa karaa badii irra kan jiru warra karaa badii irra jiraniif gowwummaadha. Fannoon barbaannu warri jedhani amantaa Kiristoos garuu barbaanna warra isaan gowwoota jechaadha. Isaaniif gowwummaadha. Nu warra karaa jireenyaa irra yookaan immoo karaa gaarii irra jirruuf nuyi karaa fayyinaa irra warra jirruuf garuu humna keenyadha yookaan humna waaqayyooti. Itti naffaru nuti fannoo hidhachuu keenyatti. Abbaan barbaade taaffaru nuti garuu wangeela nu deeggara waan ta'eef ragaadha waan ta'eef meeshaa waaqayyooti waan ta'eef mallattoo keenyadha waan ta'eef itti naffaru jechaadha fannoo Kiristoositti. Egaa fannoon muka nuun jedhu sibiila hin jenne yookaan immoo nuti warqiidha waan biraati hin jenne haa ta'u mukayyuu waaqayyo irratti fannifameera fedha isaatiin. Kanaaf kan nuti kabajnu. Asirratti immoo fakkeenya yoo laalle muka ta'uusaa gaa wanti nuti ilaaluu qabnu fakkeenyaaf namni tokko balballi maa inni muka kan sibiila jiraachuu danda'a. Balbala kana cufi yookaan balbala kana bani ennamoo muka kana bani enna. Jijjiirame kaa mukni sun mukarraa gara maalitti jijjiirame gara balbalaatti jijjiirame. Yookaan immoo teessoo mukaa tokko haa laallu xarabbeezaa tokko haa laallu. Muka kana fidi immoo teessoo kana fidi yenna. Teessoo kana fidi yenna. Muka kana fidi jenna. Teessoo kana fidi yookaan balbala kana cufi. Akkas godhe. Ulee kana fidi. Jenna malee muka kana fidi hin jennu. Maalirraa jijjiirameera ka? Mukarraa gara balbalaatti yookaan mukarraa gara teessootti jijjiirameera. Mukarraa gara uleetti jijjiirameera. Maqaan isaa qayyarame yookaan geeddarameera jechaadha. Jijjiirameera jechaadha maatii waaqayyo. Kanaaf teessoo kana fideen ammas immoo fannoon muka haa ta'u malee waaqayyo dhiiga isaa irratti waan lolaaseef humna keenya dhanuuf. Hin jaalanna morma keenyatti sin hidhanna. Fuulduratti hin baranna. Maaliif hidhadhaa waan jedheef malee hidhadhaa mormatti godhadhaa waan jedheef malee callisnee miti humna isaa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf fannoonis immoo mukarraa gara maalitti jijjiirame gara fannootti jijjiirame humna waaqayyoo ta'e jechaadha. Fannoo jedhamee waamame jechaadha. Fannoo jedhamee waamame kanaaf kan nuti kabajnuuf jechaadha maatii waaqayyoo. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya kan irratti dhiiga isaa lolaase kan irratti fannifame kun nuuf maal ta'e jechaadha? Fayyina nuuf ta'e jechaadha. Fayyina nuuf ta'e jechaadha. Fayyina immoo hin jaalannaa hin hidhanna jechaadha morma keenyatti. Fuuldurattis kan waliin barachaa deemnu ta'a. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi karaa jireenyaa karaa fayyinaa irra kan jirruuf garuu inni humna waaqayyooti. Ergaa Phaawulos Qorontositti barreesse boqonnaa tokko lakkoofsa 18 waaqayyo gooftaan keenya gidduutti argame kan nu barsiise kan nu gorse maqaan isaa baraan gabaraatti kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u hanga bara baraatti amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Ameen. Jaalatamtoota fi
kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, innis caalchisee kan isin jaallatu, ijoollee haadha keenya dubroo Maariyaam kan taatan, isheenis haadha keessan kan taate, jaallattoota fannoo Kiristoos kan taatan, fannoon isaas humna keessan kan ta'e, maatii Kiristoos nagaa nageenya Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam yoo nageessan. Ameen. Gaarii galata Waaqannee akka sagalateeffan Waaqayyo Gooftaan Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos eegee tiksee yeroo kanaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoomeef kan ol jedhanuuf haa ta'u. Inni waamamee haati isaa kan biraan dhabam, isheenis waamamtee qulqulloonni, toloonni, raajonni, wareegamtoonni fi ergamoonni isaa kan biraatiin dhabam. Kabajni kan ta'u hundaaf kabaja laadhaa akkuma jedhe kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Fuudhatii galaanicha keessaa na buusaa. Macaafaa Raajii Yoonaas boqonnaa 1:12. Fuudhatii galaanicha keessaa na buusaa. Hundaan dura hundaan caalattis baga tsooma Nanawwee, baga tsooma uummanni yakka isaarraa ittiin deebi'uudhaaf, gaabbees qalbii ittiin jijjiirrachuudhaaf, kadhannaa isaatiin Waaqayyoon yaadachuudhaaf itti tsoomame. Tsoomii qulqulluu kana baga geessan, baga waliin geenye jechuun fedha. Egaa tsoomiin Nanawwee maalidhaa? Nanawweenoo maal turtee? Maaliifis tsoomni akka tsoomamu taasifamtee kan jedhu barumsa keenya keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Mata dureen nuti ka'umsa godhannee ilaallu kunis ka'umsas nuuf ta'a jennee kan nuti ittiin barachuudhaaf, Waaqayyoonis ittiin nu barsiisuudhaaf akka mata dureetti inni fudhate waa'ee mandara Nanawwee fi Nanawween maal akka turte, eessas akka turte, hojiin ishee maal akka ta'e waa'ee Nanawwee kan nutti himu waan ta'eetiif Waaqayyoon icciitii isa fagoo sana nuuf dhiyeessee isa dhiyaate immoo nuuf ibsuun sagalee isaas ifatti hubannee ittiin jiraachuun firii 30, 60, 100 ittiin buusuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon nu haa barsiifatu. Egaa Nanawween mandara yookaan naannoodha yookaan immoo biyya. Nanawwee jechuun biyya mandara tokko jechuudha. Isheenis tsoomni qulqulluun akka itti labsamuuf Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waan yakkiteef, waan badii raawwatteef, badiin Nanawwee kara ija Waaqayyootti guyyaan guyyaatti dabalee kan mul'atu, iji Waaqayyoos badii Nanawwee keessatti raawwatamu kan ilaalu ture. Mandarri kuni, mandarri Nanawwee fi uummanni Nanawwee, sabni Nanawwee keessa jiraatu guyyaadhaan guyyaatti dalagaan inni dalagu, hojiin inni raawwatu, hojii Waaqayyoon gaddisiisu, hojii ija Waaqayyoo durattis ciiga'aa ta'ee mul'atu ture. Kanaatiif gaaf tokko Waaqayyoon raajii Yoonaas yookaan Yoonaas namicha ilma Armaatiyaa kan jedhamu yookaan Yoonaas ilma Amitiyaa kan jedhamu tokko kara isaatti sagalee isaa erge. Kara Yoonaasitti sagalee isaa erge. Kara raajii Yoonaasitti dubbii isaa erge. Innis
kara mandara Nanawwee dhaqee akkatti lallabuuf kara mandara Nanawwee seenee akka irra daddarbaashi itti himuuf labsiis akkatti labsuuf Yoonaas itti dubbate. Egaa raajii Yo'eel boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti akkuma dubbate tsooma qulqullaa'aa labsaa'edha. Tsooma qulqullaa'aa labsaa akkuma jedhe Yoonaas kara Nanawweetti gaafa ergu Nanawweetti akka labsuuf irra daddarbaashi waan baay'ateef yakkishiis waan baay'ateef gidiraanshis waan baay'ateetiif Waaqayyoon Yoonaasin dhaqiitii Nanawweetti waan kana himi jedhee Yoonaasin erge. Kara Nanawweetti erge. Yoonaas ergama kana ni fudhate. Haa fudhatu malee hojiirra hin oolchine. Akka Waaqayyoon isa ajaje, akkan Waaqayyoon isa erge karaa Waaqayyoon isa ergetti ergamuu dhiise karaa biraarra qabate. Karaa biraatti adeemuu filate Yoonaas. Mandara Taarshiishii ka'ee kara Nanawwee akka dhaqu Kiristoos gaafatti dubbatutti Yoonaas ergama Waaqayyoo kana fudhatee sodaachuurraan kan ka'e kara Nanawweetti bu'ee lallabuu waan sodaateef achiitii kara sana dhaquu dhiisee kara Nanawwees deemuu dhiisee mandara Taarshiishii ka'ee kara Yoopheetti gadi bu'e. Achi dhaquudhaaf Taarshiis keessa dhaquudhaaf kara Taarshiisitti baqachuudhaaf kara Nanawwee dhiisee biyya Taarshiis keessa jiraachuudhaaf Yoonaas naannoo sana kan turte Yoophee iddoo jedhamtutti galaana qabatee galaanarra markaba qabatee galaanarra adeemuudhaaf kara sanatti gadi bu'e. Sanaa booda akkuma Yoophee gaheen Yoonaas markaba argatee markaba isaas koree imaluu eegale. Deemuu eegale kara Taarshiisitti. Kan inni ergame ilaalaa kara Taarshiis odoon taane kara Nanawweettidha ture. Waaqayyoon Yoonaasin dhaqe itti lallabi. Badiin saba kanaa ija koo duratti baay'ateera waan ta'eetiif badii isaanirra akka deebi'aniif hammeenya isaanirra akka deebi'aniif gidiraa isaanirra akka deebi'aniif dhaqiitii itti lallabi jedhee kan inni erge kara Nanawweetti ture. Yoonaas garuu kara Taarshiis dhaqe. Achittis deemuudhaaf markaba isaa qabatee imaluu eegale. Maatii Waaqayyoo kara Waaqayyoon itti nu ergetti deemuun waan Waaqayyoon nutti mul'ise hojjechuun waan Waaqayyoon nutti dubbate dubbachuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Nun kan dubbannu namni kan dubbatu hundinuu waan Waaqayyoon isatti mul'ise yookaan waan Waaqayyoo isaaf ibse dubbata malee namni ofii isaatiin nan dubbadha jedhee yookaan sagalee Waaqayyoo nan dubbadha jedhee yaadee namni dubbatu hin jiru. Yoo Waaqayyoon isaaf ibse malee. Kanaaf aniifisin sagalee Waaqayyoo dubbachuu kan dandeenyu, sagalee Waaqayyoo lallabuu kan dandeenyu, sagalee Waaqayyoo dubbisuu kan dandeenyu, sagalee Waaqayyoo hubachuus kan dandeenyu, sagalee Waaqayyoo ittiin fayyuu kan dandeenyu yoo Waaqayyoon hubannaa nuuf laatedha. Kanaaf Waaqayyoon hubannaa nuuf laachuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaatiif Yoonaas kara Waaqayyoon itti erge dhiisee kara biraa imale. Sanaa booda kara Taarshiisitti markaba qabatee gaafa deemu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ammas Yoonaas badii akka hojjete argee markaba inni yaabbatee adeemu sana galaana irratti bubbee hamaa qilleensa hamaa itti kaase. Markabichi haga caccabuu gahutti, markabichi haga garagaluu gahutti qilleensa hamaatti kaase. Maatii Waaqayyoo dheekkamsi Waaqayyoo hamaadha. Akka arjummaa isaa jiraanne malee, akka baay'ina dhiifama isaatiin yoo nageenye malee, akka araara fi jaalala isaatiin yoo nageenye malee, akka badii keenyaa banneerra ture. Akka cubbuu keenyas banneerra ture.
akka gidiraa keenyan dhumneerra ture. Waaqayyo garuu araarri isaa baay'eedha. Dhiifamni isaas baay'eedha. Guyyaadhaan guyyaatti oo'an ija nagaatiin ija jaalalaatiin waan nu ilaaluuf yoo nageenye dhiifamni isaatiin yoo nageenye. Kanaaf qilleensa hamaa Yoonaasitti kaase anaaf isinis badii keenyaaf qilleensi hamaan nutti ka'a. Wanti hamaan kara keenya kan dhufu waan balleessinuuf malee waan tolchineef miti. Biyyi tokko jeequmsa hamaadhaan kan ishiin dararamtu waan gaarii hojjetteef osoo hin taane waan badii hojjetteef. Yoonaas markabni inni yaabbate qilleensa hamaadhaan kan inni raafame. Yoonaas badii waan dalageef sabni Nanawwee badii isaarra akka deebi'uuf dhaqi itti lallabi isa Kiristoos ittiin jedhe sana dagatee dhiises kara biraatti waan deemeef Kiristoos qilleensa hamaadhaan isa adabe. Kanaafidha adabbiin kara biyya lafaatti kan dhufu har'as waan gaarii waan hojjeteef osoo hin taane waan hamaa waan hojjeteef adabbiin kara biyya lafaatti baay'ata. Ajjeechaan, dhangala'uun dhiigaa, gungummiin, wal qoqqooduun, hinaafuun, tuffiin, jibbiinsi, gidiraan hundumtu hammeenyarraan kan ka'edha. Dheekkamsa keenyarraan kan ka'e, badii keenyarraan kan ka'e Waaqayyoon badii keenyaaf deebii itti laata. Kanaaf Nanawwee akka fayyituuf Yoonaasin dhaqee itti lallabedha. Yoonaas garuu karaa Tarshiis dhaqe. Qilleensa jabaadhaan isa rukute. Sanaan booda galaana irratti dooniin isaanii ni raafame. Markabni Yoonaas keessa jiru ni raafame. Yoonaas akkuma markaba keessa seeneen hirriiba rafuu eegale. Ilaalaa. Ni rafe inni of hin beekne. Warri isa waliin jiran garuu galaana irratti markabni isaanii waan raafameef u'uu jedhanii karaa Waaqayyootti ni iyyu. Yoonaas garuu isaan gidduudhaan rafee hirriiba ho'aa keessa rafuu eegale. Gidiraan isaa isa rafsiise. Gidiraan isaa isa mugsiise. Hirriibas itti buuse yakkisa. Warra isa bira jiran dammaqanii warra jiranitti garuu haminni guddaan isaanitti dhufee karaa Waaqayyootti u'uu jedhanii iyyuu jalqaban. Maaliif wanti kun nutti dhufe? Sababa eenyutiifis badiin kun nutti dhufe jedhanii gungumuus iyyuus eegalan. Kanaan booda isaan keessaa namni tokko karaa Yoonaas dhaqee Yoonaas tuttuqee kaase. Ka'i ati maaliif raftaa ittiin jedheen? Ati maaliif rafta? Ka'i karaa Waaqayyoo keessatti karaa Waaqayyoo keetti boo'i Waaqayyoon kee kadhadhu inni akka nu oolchuuf dammaqii ittiin jedhanii Yoonaasin dammaqsan. Inni rafeera. Gaafa galaanichi markaba isaanii raasu, gaafa qilleensi jabaan markaba isaanii raasu Yoonaas rafe. Maatii Waaqayyo aniif isinis yeroo hunda dammaqoo haa taanu. Rafnee osoo hin dammaqin dunqunqoofnee jirra. Badii keenya keessatti rafnee jirra. Gidiraa keenya waliin rafnee jirra. Gidiraa keenya waliin haa dammaqnu. Yoo dammaqne gidiraa keenya irraa ni oolla. Qalbiis geeddaranna. Kanaaf Yoonaas gidiraan isaa isa raffise hirriibatti buuse. Hirriibatti buuse. Kanaaf gaafa isaan dhiphatan namoonni markaba keessa jiran gaafa jeeqamanitti Yoonaas irrafa. Sanaan booda itti siqanii tochoosanii rurrukutanis ka'i ati maaliif rafta? Waaqayyoon kee kadhadhu jedhanii itti kaasan dammaqsan. Sanaan booda gungumuus eegalanidha. Wanti kun sababa eenyutiin nutti dhufe? Maaliifis nutti dhufeedhanii wal gaafachuu eegalan? Maatii Waaqayyo wal gaafachuun isaanii gaarii ture. Akkamiin akkatti dhufe? Sababa eenyutiin akkatti dhufe? Gaafachuu eegalan. Markaba keessa taa'an. Ilaalaa. Aniif isinis dheekkamsi tokko gaafa dhufu maaliif akka dhufe? Sababa kamiin akka dhufe? Ofaa gaafannu of gaafachuun gaariidha waan ta'eef. Waaqayyo egaa
mucaasaa isa jaallatu ni qora. Qoramoo mucaa namaa immoo maaliif akka ta'e mucaan namaa of qoree of gaafachuun isarra jiraata. Kanaaf warri markaba karaa Tarshiisitti imalu sana keessa jiran Yoonaas waliin warri jiran maaliif nutti dhufe wanti kun jedhanii of gaafachuu walis gaafachuu eegalanidha. Sanaan booda eenyutu yakkeedhaan laala. Yakki isaanii wanta kana akkatti fide isaan keessaa namni yakki hojjete tokko waan jiruuf sababa yakkaatiif galaanni kun akka raafame baranii eenyutu yakke eenyutus badii qaba. Maaliifis nutti dhufe karaa eenyutiin nutti dhufeedhanii gaafachuu eegalan. Sanaan booda kottaa ixaa buufannaa jedhani. Eenyu akka yakke baruudhaaf. Raafamuu markaba sanaatiif sababa kan ta'e badii eenyu akka ta'e beekuuf kottaa ixaa buufannaa jedhani. Maatii Waaqayyo qalbii akka kanaa nuuf haa kennu. Biyyi tokko jeeqamuun ishii sababa maaliitiif jennee yoo beekne yoo walis gaafanne jeequmsarraa ni oolla. Biyyaafis nagaa taana nagaas ni dhufa karaa beekuutiin karaa wal gaafachuutiin. Kanaaf warri Yoonaas faana jiran kottaa sababa eenyutiif wanti kun akka dhufe akka barruuf ixaa buufannaa jedhani. Sanaa booda ixaa buufatanii muka caccabsanii muka kaa'anii gaafa ixaa buufatanitti ixichi Yoonaasitti ba'eedha. Ixaan sun Yoonaasitti ba'e. Kanaa booda na'anii Yoonaas ati eessaa dhufte? Maalis hojjetta? Eessas deemuuf deemaa jirta jedhanii Yoonaas hin gaafatani. Kanaan booda Yoonaas sanyii eenyu akka ta'an eenyu keessaa dhaloonni isaa eenyu keessaa akka ta'es Yoonaasin gaafa gaafatanitti Yoonaas ani Ibrichaa ittiin jedheen. Ani Ibricha. Kanan dhufes Kiristoos karaa Nanawweetti na ergee ture ani garuu karaa sana deemuu dhiiseen karaa Tarshiis kana dhufe. Kanaatiif galaanichi kun sababa badii kootiif waan raafameef sababa yakka kootiitiif kan raafamu waan ta'eetiif ana fuudhatii karaa galaanichaa keessa na buusaatti jedheen. Galaana kana keessa na buusaa. Raafamuu markabaa kanaatiif sababa kan ta'e qilleensi jabaan kun markaba keenya rukuchuunsa galaanni kun markaba keenya hunkuruusa galaanni kun dhiphina isinitti fiduunsa sababa kootiif waan ta'eetiif akka isin ooltaniif sababa kootiin akkan dhumneef anaan fuudhatii galaanicha keessa na buusaa jedhe Yoonaas. Laphee akka kanaa nuuf haa kennu nuufis. Yoonaas lapheensaa waan gaarii yaade. Warri isa waliin jiran isa waliin galaanan akka liqinfamaniif osoo hin taane inni galaana liqinfamee isaan akka oolaniif waan gaarii yaade. Maaliif cubbuun sun yakki inni hojjete sun waan qilleensa hamaa sana isatti fideef qilleensi hamaan Waaqayyo karaa isaanitti erge sun sababa Yoonaasiif waan ta'eef Yoonaas badiisaa baree anaan galaana keessa na buusaatti jedhe. Ofii keessanii akka hin dhumneef isin akka ooltaniif anaan galaana keessa na buusaa. Maatii Waaqayyo sababa badii koof anaan galaana keessa na buusaa. Aneef isinis waan nuti yakkineen namoonni hundumtu akka yakkaman namoonni hundumtu akka ittiin adabaman osoo hin taane inni yakkisuun qofti akka adabamu Yoonaas nu barsiise. Yoonaas irraa kan nuti barannu sababa yakka isaatiif inni ofiisaa galaanatti akka darbatamu sababa yakka isaatiif inni akka adabamu ofiisaaf dubbii kana kaa'e. Jaroonni garuu akka oolaniif isaaniifis dubbate. Sanaa booda warri Yoonaas faana jiran
markaba isaanii karaa caafii galaanatti baasuudhaaf baay'ee tattaaffii taasisan. Yoonaasis lubbuusaa oolchuudhaaf baay'ee yaalan, garuu qilleensichi waan itti jabaateef qilleensi sun waan hamaa ta'ee irra caala hunkuramaa adeemeef karaa caafitti yookaan qarqara galaanatti bahuu hin dandeenye. Sanaan booda humni qilleensichaa gaafa jabaatutti Yoonaas karaa galaanichaatti fuudhaa anaan darbaa waan jedheeniif Yoonaasin darbuu yaadan. Maaliif? Carraan qaban isa kana qofa waan ta'eef. Carraa tokko yaadanii turan, Yoonaasiif carraa laatanii turan. Carraan isaan laatanis markaba isaanii jabaatanii raasanii isa raafamu sana humnatti godhanii karaa galaana caafitti ba'uuf yaadanii turan. Yoonaasis oolchanii ofii isaaniif oolchuuf. Garuu Waaqayyoon kana waan beekuuf akka isaan hin baaneef qilleensa irra caala jabaachisee humni qilleensaa humna markaba isaanii isaan caalee waan argameef qarqaratti ba'uu hin dandeenye. Sanaa booda carraan isaan laataniif kun oolchuudhaaf inni isaan yaadan kun ta'uu waan hin dandeenyeef waan dhiphataniif waan godhan waan dhabaniif Yoonaas immoo carraa lammataa filataniif innis karaa galaanatti isa darbachuudha. Akkuma inni jedhe sana. Sanaa booda Yoonaas fuudhanii karaa galaanatti darbatan. Yoonaasis galaana keessa seene. Warra Yoonaas faana tureef immoo markabni isaanii tasgabbii argate. Qilleensi jabaan sun gaafa Yoonaas karaa galaanatti darbatamu irraatii ni dhaabbateedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Irraa dhaabbate. Waaqayyoon qilleensa jabaa sana irraa kute. Dooniin isaanii akka nagaa argatu, markabni isaanii akka nagaa argatu, isaanis imala isaanii nagaan akka itti fufan, haga qarqara galaanattis akka deemaniif, haga lafa barbaadan gaanitti akka deemaniif qilleensa jabaa sana irraatii dhaabe. Yoonaas karaa galaanatti erga darbatamee booddee. Kanaa booda Waaqayyoon abbaa araarati waan ta'eef Yoonaasis karaa galaanatti gaafa darbatamu callisee ni ilaalle. Qurxummii guddaa qopheesseef. Qurxummichis Yoonaas galaana keessatti afaan banee Yoonaasin liqimse. Waaqayyoon garaa qurxummii keessatti mana isaaf ijaare. Maati Waaqayyo qurxummii guddaan sun Yoonaas qaraxxafee lafee isaa caccabsee nyaata ture. Waaqayyoon garuu qurxummii sana abboomee fi akka Yoonaas hin nyaanne humna isaa laaffisee fi mana isaaf taasisee garaa qurxummii keessa oolee akka buluuf Waaqayyoon qurxummii abboomee fi kiristaanota aniif isinis akka badii keenya hin banna ture. Waaqayyoon garuu anaaf isiniif waan gaarii qopheessee badii keenyarraas akka deebinuuf yeroo nuuf kennee nu to'ata. Nuttis dubbata. Yoonaas yeroo argate gaabbii akka galuuf garaa qurxummii keessatti akka jiraatee yaada isaa qajeelfatuuf Waaqayyoon qurxummii isaaf abboome. Sanaa booda Yoonaas guyyaa 3 halkan 3 garaa qurxummii keessa erga bulee booddee qalbiin geeddarate. Waaqayyoon isaas ni yaadate, yakka isaas ni bare. Waaqayyoonis gaafa kanatti yaada Yoonaas hubatee qurxummiin Yoonaas baasee lafa gogaatti akka isa tufuuf qurxummii ni abboome. Qurxummichis akkuma abboomameen Yoonaas karaa lafa gogaatti baasee ni tufeedha. Sanaa booda Yoonaas karaa lafa gogaatti erga ba'ee booddee mandara Nanawwee dhaquudhaaf ergaasaa isa ergame sana ni yaade. Karaa mandara Nanawweetti sokke labsii labsuudhaaf. Sanaa booda mandara Nanawwee seene lallabuu eegale. Afaan qurxummii keessaas gaafa darbatamutti akkas jedhe, salvation of the God, fayyisuun kan Waaqayyooti jechuudhaan macaafa Yoonaas raajii Yoonaas boqonnaa 2:10 irratti fayyisuun kan Waaqayyooti jedhee Yoonaas lallabuusaa eegale. Eeyyee dhugaadha. Fayyisuun kan Waaqayyooti. Ajjeesus kan danda'u, jiraachisus kan danda'u, kuffisus kan danda'u, kaasus kan danda'u.
galaanicha raasus kan danda'u dhaabus kan danda'u hundumtu kan waaqayyoo ta'uusaa amane fayyisuun kan waaqayyooti. Sanaa booda karaa mandara Nanawweetti bu'ee Nanawweetti lallabe yaada garaashii akka geddaratuuf cubbuu ishiirraa akka deebituuf yakka ishiirraa akka deebituuf Nanawweetti lallabuu eegale. Nanawweenis waan kana fudhattee mootii Nanawwee kan ta'es yaada Yoonaas kana hundumaa dhagahee labsii Yoonaas kana hundumaa fudhate sababa yakka isaaniitiif faaggaa afuufee horiidhaa haga namaatti daa'immanii haga jaarsoliitti hundumtuu ba'anii akka subaa'ee qabataniif mootiin biyya Nanawwee ni labsee labsiis baase. Guyyaa sadiif akka tsoomaaf kadhannaa taasisaniif mootiin Nanawwee labsii labse. Sanaa booda guyyaa sadii horiin isaanii waa tokko osoo hin nyaatin daa'immanii haga jabaatti dubartoota dargaggeessa dhiira abbaa haadha ilmoo hundumtuu otoo gargar hin bahin horiinis otoo isaan irraa adda hin bahin halkan sadii fi guyyaa sadiif tsoomuu eegalan kadhachuus eegalan subaa'ee qabatan. Sanaa booda waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tsooma isaanii kadhannaa isaanii dhagahee biyya Nanawweetiif araara taasise. Araara taasise. Waaqayyoon nuuf oo'a ta'aati maaltu beekaa? Raajii Yoonaas, raajii Yu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gaafa laal. Waaqayyoon isa yaada sana hin isa ta'aati maaltu beeka? Kottaa yaada garaa keessa hin geeddarannaa jedhanii gaa akkuma dubbatan. Yoonaasis labsiitti labseen mootiin biyya Nanawwee labsii saba isaatti labsee tsoomaaf kadhannaadhaan karaa waaqayyootti deebi'an ijji isaanii karaa waaqayyootti ka'e harki isaanii karaa waaqayyootti bal'isanii kadhachuu waan eegalaniif waaqayyo abbaan araara isaaniif taasisee baduuf kan jette sun Nanawween akka jiraattu taasise galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf maatii waaqayyo Nanawween mandara diigamuuf turte sun deebitee ijaaramte. Mandarri nagaa dhabuuf jette sun deebitee nagaa argatte. Mandarri araara waaqayyoo irraa fagaate sun deebitee araara argatte. Mandarri dhiifamni waaqayyoo irraa fagaate sun deebitee dhiifama argatte. Mandarri hojiin ishii inni ciiga'aan sun waaqayyoon fuulduratti mul'achaa ture sun tsooma fi kadhannaa taasifteen araara argattee hojii ishii ciiga'aan sun ija waaqayyoo duraa haqame araarri ishiidhaaf laatame. Aniif isinis araaraan guutamuun fedhaaf jaalala waaqnuuf haa ta'u. Waaqayyoon badii keenya hundumaa nurraa haquun isa yakkine nuuf dhiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa ijoollummaa keenya kaafne haga har'a geenyutti haga umurii har'aatti haga guyyaa har'aatti yakki keenya baay'eedha. Gidiraan keenya baay'eedha. Kanaaf waaqayyoon gidiraa ijoollummaa keenyarraa jalqabee haga har'aatti hojjenne nuuf haquun fedhaaf jaalala waaqnuuf haa ta'u. Biyya keenyas akkuma biyya Nanawwee sana yaadatee araaraan dhiifamaan jaalalaan jiraachisuun fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Yoonaas labsii labse. Mandarri Nanawwees labsicha dhageessee karaa waaqayyootti deebite fudhatii galaanicha keessaa na buusaa jedhee Yoonaas inni dubbate gaarummaa isaatiin waaqayyoon isa yaadate qalbii geeddirachuu isaas waaqayyoon argee karaa Nanawweetti deebi'ee akka labsuuf lammata isa ergee. Kanaaf aniif isinis walitti labsinee wal fayyisuun wal oolchuun wal jajjabeessuun fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Badii keenyarraa wal gorfachuun hammeenya keenyarraa wal deeffachuun jibbiinsa fi gidiraa keenyarraa wal deeffachuun fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyoon araara isaatiin nu haa yaadatu. Nanawweedhaaf dhiifama ni taasise. Anaaf isiniifis dhiifama taasisuun fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa keenyaa kan galatoomeef kan ol jedhanuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf olchisu samii irratti nagaan ilmaan namootaaf biyya lafaa irratti haa ta'u bara baraan. Ameen. Maaraanaataa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon. Ameen.
Sinkisaara Guraandhala 14. Guyyaa kanatti hangafni Phaaphaasota biyya Iskindiriyaa kabajamaa Abbaa Qeerloos innis abboota hangafoota Phaaphaasotaatiif 5ffaadha. Abbaan kunis biyya Fiiyum jedhamtu irraayi. Achittis lubummaa muudamee jiraate. Kanaan booda achii gadhiisee magaalaa Misiriin ala kan gara taatetti boolli bishaan Itoophiyaa bakka jirutti gara Kawwaala Qulqulluuf Iqxoor gahee achi keessattis qabsoorummaa guddaa raawwatee yeroo dheeraaf jiraate. Oduun beekumsii fi qulqullummaansaa yeroo dhaga'ametti fuudhii isaan ala hangafa Phaaphaasummaa biyya Iskindiriyaa irratti mudani. Uummatas eegumsa gaariin eegee yeroo qurbaanaa fi kadhannaa seera luboonni bataskaanaa keessatti raawwachuu qaban hojjete. Muudamee waggaa 7 fi ji'a 9 guyyaa 27 jiraate nagaadhaanis ni boqote. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nu waliin haa jiraatu hamma bara baraatti. Amiin. Guyyaa kanatti uummata amantaan isaanii qajeelaa ta'aniif barsiisaanii kan ta'e hangafni Phaaphaasii biyya Anxookiyaa Abbaa Saawiriyoos ni boqote. Firoonni qulqulluu kanaas biyya Roomaa irraati. Maqaan abbaa isaas Saawuroos kan jedhamu episkoophoosidha. Innis waa'ee Nisxiroosiif magaalaa Efesoonitti yaa'ii yeroo taasifametti abboota episkoophoos 200 waliin dhufe. Achittis mul'ata akkas jedhu arge. Kan sirraa dhalatu mucaan kee maqaansaa akkuma maqaa kee Saawuroos jedhamee kan waamamu, innis amantaa qajeeltuu ni cimsa. Episkoophoosonni kunis yeroo Yihuudoonni ilma isaa Saawuroos jedhanii waaman ogummaan bataskaanaan ala ta'e hunda barate. Barsiisaa biraa bahee gara iddoo tokkotti yeroo deemu holqa keessatti hidhamaa of gaddee kan jiraatu qulqulluu tokko wal qunname. Isaanis gammadee hangafni Phaaphaasotaa biyya Anxookiyaa uummata amantaansaa qajeelaaf barsiisaa isaanii akkan taate, yaa Saawuroos dhufaatiin kee gaariidha jedheeni. Saawuroosis gonka osoo hin beekin maqaan yeroo isa waamu kan raawwatamuuf dursee dubbachuu isaaf ni dinqisiifate. Kana boodas Saawuroos hojii gaarii hojjechaa guddate. Maqaan gaarii fudhatamanii fi oduun isaa dhaga'ame. Kawwaala Abbaa Romaanoositti monokkosee qabsoorummaa guddaa qabsaa'ee hojii gaariitiinis kan of dhiphise ta'ee wangeelli kabajamaan biyya tulluu irratti ijaaramtee dhokachuu hin dandeessu. Akkuma jedhee waa'een isaa hunda biratti dhagahame. Hangafni Phaaphaasotaa biyya Anxookiyaa yeroo Yihuudootni beektonnii fi episkoophosonni kabajamaa Saawuroos akka muudan walii galanii fedhii isaa malee biyya Anxookiyaa irratti hangafa Phaaphaasummaa muudanii. Yeroo muudame isaas bataskaanni hanga qarqara addunyaatti ifa ta'eefi. Barumsa isaa yeroo shakkitootaaf gantoota biyyoota irra jiran hunda bira gahutti akkasii fi afaan 2 qabutti waan kutuufi. Guyyaa muraasaan booda mootiin amanaan boqotee bakka isaa mootichi maqaan isaa shakkaan Yoosxiyaanos jedhamu mo'e. Mootittiin haati manaa mootichaa garuu amantaan ishee qajeelaa ture. Maqaan ishee Te'oodaraa jedhama. Mootichis gara amantaa xurooftuu warra Kelqeedoon kan taatetti abbaa kana galchuuf sossodaachisaa ture. Inni garuu sodaatee hin abboomamnee fi dheekkamsa isaa waan sodaatutti fakkaate baay'isee itti dheekkame. Dheekkamsa isaas waan hin sodaanneef dhoksaatti ajjeesuuf mari'ate. Mootittiinis dhageessee fuula mootichaa jala akka baduuf hangafa Phaaphaasota sana gorsite. Innis dhoksaadhaan bahee sokke. Waaqayyo du'a abbaa kanaa waan hin barbaanneef faayidaa amantootaafis isa eege. Akka monokkosee waa'ee
akka monoksee waa'ee hin qabne tokko fakkaatee iddoowwan kawwaalawwan irra naanna'uun amantoota kan jajjabeessu ta'e. Biyya Siikaa jedhamtutti maqaan isaa Dortaa'oos nama jedhamu nama gaarii sooressa tokko bira taa'ee yommuu jirutti gooftaan keenya harka isaatti raajiiwwan dinqii raawwate. Biyya Siikaa jedhamtu kanatti hanga guyyaa Yihuudootni amantaa qajeeltutti akka ciman hunda isaanii barsiisaa ture. Kana booda gara kawwaala Zigaagitti deemanii galanni Waaqayyoof haa ta'u, nuunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Suuqni isaa nu waliin haa jiraatu bara baraan amiin. Guyyaan kunis boqonnaan Phaaphaasota biyya Iskindiriyaa kabajama Abbaa Yaaqoob. Inni sama abbootaan Phaaphaasotaaf 50ffaadha. Abbaan kun kan muudame Ilmaatuus kan jedhamu mootiin Misir muudame waggaa 17tti. Innis qondaaltichi ilma Haaroon obboleessa Raashidiidha. Bara abbaa kanaas kawwaala Azqeexes haaromfamee gara isaaniitti deebi'an. Biyya Afoon jedhamtutti nama maqaan isaa Maqaarsu jedhamutu ture. Gara abbaa kana gara Yaaqoob dhufee mana isaa deemee akka eebbisuuf kadhate. Innis waliin deeme. Mucaan isaa dhukkubsatee tures boqote. Gara abbaa Yaaqoobitti dhiyeessee akkana jedhee kadhate. Ilma isa malee hin qabu. Maaloo garaa naaf laafi. Innis kunoo boqotee waa'ee isaa gara Waaqayyo akka kadhattuuf sin kadhadha jedheeni. Abbaa Yaaqoobis akka amantaa keessiif haa ta'u hin sodaatin jedheeni. Daa'imichis abbaarraa fuudhee haammatee irrattis kadhate. Mallattoo fannootiinis irratti mallatteesse. Isaafis gara Waaqayyootti kadhate. Gooftaan keenyas kadhannaa isaa fudhatee lubbuun daa'imichaas deebitee ija isaas bane. Du'arraas fayyee ka'e. Abbaadhaanis mucaa kee fudhu hin duune ni muge malee jedheeni. Abbaan daa'imichaas raajii kana ilaalee baay'ee sodaate. Qarshii isaas walakkaa baalchaaf jedhee kenneefi. Innis gara Yerusaalem ergee amantaan isaanii kan qajeele uummata hundaaf da'oo akka taatuuf bataskaana ittiin hojjete. Hangafni Phaaphaasota Anxookiyaa Diyoonaasiyoosis gara Misir yeroo dhufetti abbaa Yaaqoob walii wal qunnamee isa bira guyyaa muraasaaf taa'ee gara biyya isaatti deebi'e. Abbaa Yaaqoob kunis muudamee waggaa 10 fi ji'a 8 guyyaa 3 jiraate. Nagaadhaanis ni boqote. Suuqni isaas nu waliin haa jiraatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u amiin. Guyyaa kanatti yaadannoo qulqulloota Daariyoos, Phaawulos, Akudaaraasii fi Liidinaati. Suuqni isaanii nu waliin haa jiraatu. Waaqayyoofis galanni haa ta'u amiin. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa abboota keenyaan akka nu yaaddatuuf nullee yaa abbaa keenya waa jennu. Yaa abbaa keenya hooyi samiirraa kan jiraattu maqaan kee haa galatamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya irraaf ga'u nuuf kenni. Yakka keenyas nuuf dhiisi. Nuti soora nu yakkaniif akkuma dhiisnuuf qorumsaatti nun galchiini. Hamaa irraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo. Humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam nagaa argamaa Gabri'eel qulqulluu siin nagaan siin jenna. Yaada keetiin dubroodha, foon keetiinis dubroodha. Yaa haadha Waaqayyo isa mo'a nagaan siif haa ta'u. Ati dubartoota keessaa adda taate kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Surraan kan guutamte haa qulqulleetti gammadi. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos si wajjiniin jira. Jaallatamaa ilma kee irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf hanga bara baraatti amiin. Kennaan Waaqayyo abbaa arjummaan Waaqayyo ilmaa tokkummaan hafuura qulqulluu eebbi giiftii keenya jaalalli qulqullootaaf ergamootaa kan duuka bu'ootaaf wareegamtootaa nu wajjiniin haa ta'u. Bara baraan amiin. Galanni haa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf hanga bara baraatti amiin.